abdiin du'ee reeffa isaa achitti hidhannee awwaallanna malee dhimma gara keessan dhufnee yookaan immoo gara waldaa araaraa deebnuuf tokkollee akka hin qabne jabeessee isinitti hima. Namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu maqaa rabbiitiin si qabeen jira. Yoo rabbi keenya sodaatta taate daqiiqaa 2 qofa naaf laadhuutii viidiyoo ani hojjedhu kana dhaggeeffadhu. Waan hojjettu lafa naaf kaa'i. Nagaa koon irraanfanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii anu obboleessi keessan nagaa kooti. Guyyaan irraa guyyaa Jumaataati. Guyyoota keessa guyyaa jaallatamaaf filatamaadha. Jumaa mubaarak isiniin jenneerra. Egaa kanatti aansuudhaan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidhama obboleessa keenya abdii sababeeffachuudhaan miidiyaa isaaniitiin namoonni akka obboleessa keenya abdii deeggaranii yaalsisanii fayyisuu danda'an miidiyaa qabaniin uummata sochoosaa, uummata kakaasaa miidhama obboleessa keenya abdii isa nun dhokfannee jiran bakkeetti baasanii ija uummataaf gurra uummataa biraan nu ga'u isaaniitiif isaaniin guddaa tokkoon galateeffachuu jaalladha jechuudha. Waan an dubbadhu waan baay'ee miti, wanta lama qofaadha. Inni tokkoffaan nuti erga Kirlaand Hospitaaliidhaa baanee fayyaan abdii guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni gaafa nu gaafatan gaariidha, nagaadha, fayyeera homaan jedhu jechaa har'a geenyerra. Kana kan gooneef jaallattoota keenya caalaa jibbitoonni yookaan du'a obboleessa keenya abdii, dhukkubsachuu obboleessa keenya abdii, fayya dhabeessa ta'uu obboleessa keenya abdiitti ganamaaf galgala gammachuu isaanii namoonni miidiyaa kanarraa akka isaan kanaan duraa ta'aa turan ammas ta'aa jiran argaa waan jirtaniif madaa keenya keessatti qabannee ba'aa keenyas immoo ofii baattannee hin jiraanna jenneetu ufamansiisnee turre. Egaa walumaa gala gabaabsee kanan dubbachuu barbaadu abdiin sa'aatii kanatti dhukkubbiin isarra jiru dhukkubbii baay'ee hammaataadha, baay'ee ulfaataadha. Akkuma fuula miidiyaa irraa argitan wanti miidiyaa irra jiru sun wanta dhugaaf haqa ta'edha. Irra caalaa viidiyoo guutuudhaan yookaan suura guutuun utuu isinii kennamee wanta baay'ee isinitti ulfaatu ilaaluun illee si yaaddessu ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Egaa addunyaa kana yookaan duniyaa kana gubbarratti abbaan barbaadeen dhukkubsataa akka dhukkubsatu immoo yaalamee ni fayya. Kun waan haaraa miti. Wanta abdii qofa irrattis dhufe miti. Isaafis dhufe miti. Hunduma dhukkubsata, hunduma yaalama, hundumatu fayya. Abdiin isiniif laadha. Obboleessi keenya abdiin fayyee bakka isaa duriitti akka inni deebi'u 100 keessaa 100 shakkii tokkoyyuu hin qabu. Haa ta'uyyuu malee abdiin sa'aatii kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Sa'aatii madaansaa haa ta'e kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Abdiin Kirlaand Hospitaaliin riiverii kan isaan barreessaniif bubbulaniiru, tutturaniiru. Sababa hanqina maallaqaa jiruutiin garuu piroosesii jiruu itti deemee xumuruudhaa fi yookaan immoo gara biyya Turkii yookaan biyya bakkee deemee yaalamuudhaaf maallaqa hedduudha kan barbaachisu. Egaa walumaa galatti obboleessi keenya abdii namoonni hedduun akkasiin jaallattan ummata islaamaa guutuu akkasuma immoo amantaa Protestaantii yookaan Kiristaanaa keessaa immoo namootni parsentii 100 keessaa parsentii 50 obboleessa keenya abdiif yaada gaarii fi ilaalcha gaarii kan jaallatan illee itti siqeenyaa waa'ee abdii kan beekan ni jaallatu. Egaa gabaabaadhumatti kanan jechuu barbaadu yoo jiraate abdiin sa'aatii kanatti baay'eellee dhaabbachuu, baay'eellee dubbachuu, of jajjabeessuurraan kan hafee miironni isatti dhaga'aman baay'ee ulfaataaf yaaddessaa akka ta'in isinitti hima. Egeree isaaf illee yaaddessaadha. Suuruma kanarratti akkuma argaa turtan mormi isaa gara bitaatti illee gara mirgaatti illee jechuu socho'uu hin danda'u. Sababiin isaa gogaansaa fi hiddisaa wal qabatee wal harkisaa waanta jiruuf. Inni kun immoo biyya keessatti otoo hin taane biyya bakkeetti saarjerii ta'amee akka inni hojjetamuu danda'udha. Dookterri kan nutti himee jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya namummaan isinitti dhaga'ame kaleessa dheengaddas
nu wajjin dhaabbachaa wajjin inni gatii guddaa kan falaa akkasiin turtan bareechinee ni beekna. Addunyaa guutuutu beeka. Har'as illee abdiin harka keessan akkasiin diriirfattaniif ni barbaada. Abdiin fayyuun bu'aadha malee kisaaraa hin qabu. Keessumaa amantaan nu namatti dhufne kanaaf bu'aa malee kisaaraa hin qabu. Diinota keenyaaf gadda, jaallattoota isaaf gammachuu dhaga'uu ni hawwina. Namoonni hedduun madaa obboleessa keenyaa, miidhama obboleessa keenyaa jalqaba gammadaa akkuma turanitti har'allee gammadaa ililchaa fi Waaqayyotu akkas godhe, Waaqayyotu ijaa ba'ate jechuudhaan maqaa Waaqayyoo balleessaa, maqaa Waaqayyoo illee xureessaa jiru. Obboleessa keenya kana irra miidhaa akka inni ga'u kan godhe Waaqayyo isa jettanii waamtan sana otoo hin taane Sumayyaa Assabbar dubartii yookaan intala jedhamtudha. Abdiin yaalii atattamaa akka inni fudhatu, yaalii atattamaa akka inni barbaachisu, yaalii atattamaa fudhachuu baannaan immoo rakkinni kana caalaa ulfaataa ta'ee qaamota isaarratti, narvii isaarratti rakkoo guddaan akka dhufuu danda'u nutti himame waanta jiruuf uummanni keenya harka keessan gara obboleessa keenyaatti diriirfattanii obboleessa keenya yaallannee fayyifachuu akka dandeenyu kabajaanan isin gaafachuu barbaada. Egaa namootni baay'een karaa keessaatiin koomentiidhaan arrabsoo garaagaraatiin kan nu arrabsaa jirtan nun isinitti naaru, isinitti illee hin qabamu. Sababii isaa kan isinitti aaru yoo jiraate namoota kaleessa dheengadda isin keessa hin turreef isin hin beekne yoo ta'e irraan kan hafe malee nun kaleessa illee gaafa isin keessa turre amaloota isin har'a argisiistan kana isinii wajjin argisiisaa waanta turreef amaloonni isin argisiistan kun immoo nuuf haaraa miti. Garuu amantaa kana keessa warra hin baaneef haaraa ta'uu danda'a. Nullee jibbinee kan baane yoo jiraanne arrabsoof arraba. Isa kana jibbinee waan keessaa baaneef homaa tokkollee nutti akkam fakkaanneen gamanumaan isinii dhaabuu barbaada. Itti fufuudhaan immoo inni lammaffaaf inni dhumaa kanan jechuu barbaadu. Waldaa araaraa geessaa chirchitti geessaa haa kadhatamuu fi waldaatti araaraatti geessaa achitti fayyaa namoonni jettan yoo dhabne lafarratti obboleessa keenya awwaallu hin dhabnu. Achi dhuftu yookaan immoo achitti geessaa warri jettanii warri dhaqanii yuguloo keessan irraa fuudhamee oksijiiniin irraa fuudhameetu ajjeefamaa jiru malee fayyaa namni jiru hin jiru. HIV irraa fayyiteettatu jedhamanii deebi'anii dhukkuba sanaan kan qabaman lakkoofsan qaban. Ragaa baay'een nu bira hin jira. Namooti baay'eenis immoo ragaadha. Barbaannaan sagaleen barbaannaan qaamaan as baannee haasofsiisuu ni dandeenya. Kanaaf iyyuu nun immoo obboleessi keenya abdiin akka inni du'u barbaanna tun taane akka inni fayyu waan barbaannuuf obboleessa keenyaaf kan barbaachisu yaaliidha malee masarat taayyee yookaan waldaa araaraa sin jettan sana miti. Qooda sana dhaqnu obboleessi keenya abdiin dhukkubsatee gaafa inni du'u reeffa isaa fudhannee dhannee lafa abbaa keenya irratti awwaallachuuf nun qophiidha. Lafa jibbanii ba'anitti asii gad deebi'uun haraamummaadha. Obboleessa keenya akka deeggartan kabajaanan isin gaafadha. Ulfaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattoota kabajamtoota ummata keenya ulfaataa kabajamaa addunyaa adda addaa irra teessanii na hordofaa jirtan ummanni keenya bakki inni ittiin facaane bakki inni ittiin argamne akka waan addunyaa tana keessa hin jirreeti. Daqiiqaa tokko lama waa waliin jennee asirraa baanaa sa'aatiin nu keessa jirru sa'aatii Ramadaana caalu ka garuu hedduun namaa wallaalu ka shayxaanni khayrii kanallee nu jala awwaalu ashru dhil-hijjaa keessa jirra. Hujjaajonni warra rabbi isaanii milkeesse warra rabbi isaanii mirgeesse yaa'anii namni miliyoona tokko tuqaa 5 ol waan ta'u biyya Makkatal Mukarramaa fi Madiinaa Nabi Muhammaditti argama amma. Yoo baranallee carraan hajjiisi yala dabartee tawaggaa dhuftuu carraatee rabbi si haa taasisu. Arkaan islaamaa osoo hin guuttanne nama duniyaarraa dabru rabbi sin taasisin. Mana islaamaa guutuu ijaartee shahaadatayniin utubdee salaatatti aansitee soomaa fi zakaa keetiin haxirtee bolokkeetti dhumaa hajjiidhaan guuttee mana islaama guutuu guuttattee nama duniyaarraa deemu rabbi si haa taasisu. Hajjiin ibaadaa qofaa miti, hajjiin seenaadha. Hajjiin wareegama. Hajjiin nama dhaqee laaletu nama laffaati isi argetu keessatti barri nuti irra jirru bara teknooloojiin badhaadhee dagaagee xayyaaraan
الآن أساس آتي دقدمة ديما رقدي أنا إنسان دقيقة أفرطمة دقيقة صدمة كديم الجرا وري أولا نانو حرما جرو كيستي فكين وري مدينة وري كرا ددات جرو إثيوبيا ساعتي لما فما هم ديمتي بيتني بردور هجين نمني وقاشن فأديمو سينا كيستي هجي هجو داف هجي جيزي تكا نقف نمني وقاشن ميلان إمالان ديمو بيكتني سينا كيستي محمد بن سيرين جدًا سلف دراني كيساي صاحب حسن البصري ور بصراتي ور صحابة رسول ربي لك أبر راي قافتك جد سيناء صهيمو بارك الله فيكم قافتك سيناء صهيمو نانو مسجد الحرم أنا تا أجرو كعبا فلدر نمني تكونت الفجر يا أبو إني مكان كي جنة محمد بن سيرين جدًا مايلين إسرع دفتري جدين بيا بصرة الرادو فيلين كيلومتر بس ديتي فوي بيك الله اسن أولا مكة تمار جدين أكملت أولا مكة جتا بيا شام بصرة الرادو فاجر هادين جنان كيلومترين اسن ديمتني دفتانتك هذا جدين أني أكا حجيكو رفماتك يبرا به وقاشن قوتو هذا ديما جدين بارك الله فيكم فوي بارك الله فيك جزاك الله haga makka rabahe waggashan guutu makka biyya rabahe waggashan guutu haga makka seenu waggashan deema jirani karaa kanatti wayta sinqin harka dhumu ganda namaa gore orru namaa qote sinqi kiyyatti makadhetti dabaladhe amnana hafe itti fufa jedheen bakka amma sinqin na jala dhumu mana ganda namaa gore mana namaa ijaare anaasii tahe bifa kanaan deemee waggashan booda مكان سينا جرا جدين كناف سينان حجيدا وقوم ترباتا ما بركو الأساقل أفرطامي جهرات أيار إيقالي ماك الدنيا تي حجي كان نمت أياران حجو إيقالي بركو الأساقل أفرطامي جاه أتش دورا بركو الأساقل الساقل الرا قاف دولة عثمانية جرتو بابورا الإلمنا ما قرا حجي أفو إيقالي بيا كينيا توبيا الرا namni gaafa hajjii godhu fakkeenyaaf xarafa Itoophiyaa baal irraa wayita ka'u nama baatii 9 deemu jira baatii 9 karaa kanatti dhukkubsataa rakkataa shiftaadhaan qabamaa karaa kana guutuu qaxxaamuree wayita inni madiinaa rasuula rabbii yookiin makka gahu baatii 9 gahee jira ulamaa umanu beeknu keessaa jechuun har'a hajjiin bishaan dhugaa bunaaf shaayii jijjiiraa qurxummii feetamoo lukkuu feeta jedhaa xayyaara keessatti warra keessummeessitoota nyaata isaa filachiisaa bashannana kanaan biyya makkaatti gabbu'a namni warri hajjii deemtan akka ruuhiin hajjii isin harkaan duune mi'aan hajjii akka isin harkaan dhaamne haalli isinii mijatti qilleensi bareedaan nyaatni bareedaan urgaahaan firaashni bareedaan isinii dhihaatu akka hajjii isin harkaan balleessine يا ورا حجي جرتن يا ورا عرفة ديمتن ورا بيا بكا من ديمتن دتشي نبيوني ربي كيسنا نان نبي الله إبراهيم أتشدور نبي الله هودي الصالح نبي الله يونس بن متى نبي موسى حتى آخر الزمان نبي الله عيسى اللي نقاف الدجال أجيسو بو بيا صدق وتاو بيا كبجة ما سنديتن سوشيال ميديا أنا كجيتي سنسنر كان بلسني أمانة أكا حمين جتين كجبني لولي آرين نما والمرمون نما تفتشون جتشان نما ورانون حجيتي سنسنر كان بلسني أمانة ور حجي ديمتي حجين رب متو نما فيلا ملي أبينيك أباتري فجين لكن فيزان حجيدا ور إمباسي أرضي إرانا ما مرمو إمباسي سمير ربنا ما كتا الرهدون من هجيو هيسة أبيتني الرهدون يساور بادية أبيتني ورهجيو الدنيا تنر غافر أيت أنا قرتن نما أبوتيك أبين يقول قدوك أبين بلينا لكاو أمريكا كيلومتري كوما كودا سدي ربي سالافيسي أستراليا كيلومتري كوما كودا لما ربي سالافيسي أسوما كيلومتري كوما تكافي لبجا الدسابة الراقة مكا كيلومتري كوما تكافي لبجا أسوما ربي سالوغتي كويون نغرسيسي ونيني نغرسيسو حجي برينا من فيدو وان هجينا ما فيدو سري بر وان هجينا ما فيدو قدرامتي قدرة
tola rabbiitu achi nama dhaabaa. Kanaaf warri immoo addunyaa keessa jirtan warri carraan hajjiidhaa isin hin dhaqqabin guyyoonni hafte kun guyyoota warqiitii. Ashuru dhil hijjaa jechuun guyyaa kabajamaa ulfaataa guyyaa ramadaana min awwalihi ila akhirihi caalu. Garuu wanti ilmi namaa hedduun keessas sobameef sadarkaa guyyaa kurnan dhul hijjaa kun qabu wanti namni hedduun dhabeef bee wallaalee fi uuma lama. Tokkoffaa shayxaaniin hidhamu isii keessa. Shayxaanni gadhiifamee jiru kuni akka namni sadarkaa fi kabajaa fi badhaasa badhaadhina guddaa kana argatu akka namni hin goone akka namni san hin hojjenne shayxaanatu gaflaa namarra ka'a. Waan hin hidhamneef shayxaanni. Lammaffaa warrummaan gatii fi sadarkaa guyyoota kanaa beekullee daawwaan khutbaan miidiyaa gubbattii fi masjidaa fi iddoolee adda addaatti ergaan dabru hin jiru. Haga sadarkaa dhabamaa jechuu dandeessa. Sadarkaa dhabamaa. Kun lamaan gaafa wal argate shayxaanni gadhiifamuu fi khayrii waan kanaa dhukatuun gaafa wal argate fi amaanillah. Har'allee nama guyyoota kurnan kana keessa taa'ee as gubbatti miidiyaa kana gubbatti ta'ee lafarratti ta'ee nama hamatu dhiiga namaa dhugu nama xiqqeessu nama arrabsu duuba deemee nama qotu guyyaan rabbiin jazaa isarraa kafalu hundi isaatuun dhufa. Har'allee ati hin dammayxu gaafa namni waggaa dhufuun deebitaa eenyu sitti hime yookiin dhumti ashura dhil hijjaadhaa duniyaa tana gubbatti qabdu tana qofa ta'uu dandeessi. Dargaggoota meeqa sooshaal miidiyaa kana gubbatti feemasii ta'an dhiiraa dubartirraa osoo ati akkana ija keetiin laaltu qabri dhuma meeqa beeydati. Jarri maa dhabamanii ati maa hafte? Abaaramanii ati eebbifamtee hafte? Osoo ija keetiin agartu nama meeqa sooshaal miidiyaa kana gubbatti suuraa isaa ashaangulliitii boo'ichaa wajjin maxxansite guyyaa tokko akkasii maxxansan maa wallaalte? Arrabuma ilma namaa arrabsitu kana. Ilmuma namaa sheekaa fi beekaa fi hayyuu nama mataa laffa'e ta'e nama normaalii kaan ta'e hunda osoo dhiiga dhuydu koomentiin poostiidhaan viidiyoodhaan hunda osoo irra deemtu eenyutu waraqaa umriin keen dheerataa si kenne seenaa gurraacha bilaaklistii keessa galtee duniyaarraa galuuf umrii guutuu kanuma itti fufta. Maal argata namni nama arrabse? Nama xiqqeessee mindaan isaa kafalamu maali? Yoo mindaan dubaan ergamteellee sii kafalame birriin ati nyaattee garuu ka umrii guutuu of shakkaa jiraattu hiika maaliitti nama xiqqeessite nama arrabsite duniyaa tana gubbaa jira. Koomentiin ati laaftutti qubeelee olii guurtee barreessitu sun ibidda jahannam akka si galchu beeyta. Bor ilmaan keetirratti dhiibbaa fi seenaa keetirratti xurii akka ta'u beeyta. Koomentiin ati laaftu barreessitu jechuudha. Laayiviin ati gastii wal galchitee achi gubbatti nama arrabsitu nama xiqqeessitu sheekaa fi beekaa fi hayyuu hundarra deemtu laaftuma arraba gurshaa buddeenaa sitti hanqatee afaan namaa dhiigni namaa kabajni namaa kun hundi isaa ibidda jahannam akka ta'u maa wallaalteeti. Ibidda jahannam eeshaa akiratti amantu haa jennu xurii seenaatii fi bor waan namni ittiin si xiqqeessu gaafa nama keessa dhufte ummata keessa dhufte bakka kabajaa dhufte namni akka tokkotti hin taa'uun jijjiirama. Maaliif harka keetiin boolla qotta? Afaanuma keetiin deebitee maaliif seenaa keenyatta? Baarakallahu fiikum. Kanaaf deebii of laaluu qaba namni. Daa'imaa miti waggaa guutuu umrii guutuu namni akka ijoollee daa'imaa homa tokkorra turuun dhoqqee malaaquun nama guddaa ta'uu dhabuun osoo gorsi bitaa mirgaan namatti dhangala'u asiif achiin osoo ulamaani rabbi sodaadhaa jedhu har'a hayyuun gara dubbatuun dhabeera. Yoo xiqqoo hayyuun dhufee dhimma tokkorra dubbate bitaa mirgaan akka saree itti haa'ee bitaa mirgaan nyaata namni. Gorsi illee harama ta'aa jira sinni gorsaa jedhaan aalima guddaadha dheessaa dhufe takka seenaa keessatti haasofni fofokkataan har'a gayyaa'aa jiru jechoonni fofokkataan tuffiin hayyuudhaa beekaa aalimaa mukarraa dhalate uummanni kun ummatuma nu beeknurraa dhalate adda wallaaltaa bara. Homa feete hojjedhu fiti dhaabbata wahii dhaabii waldaa wahii ijaarii waan ummata bor tajaajilu ofiillee fayyadamee namni bor ilma namaallee fayyada jedhu wama feete yoo ati fidde gafuudhanii arrabsuu itti duuluu xiqqeessuu maal argata qo'i?
keessatti nuti akka ummata ootti guutuulee jechuu baadhu akka ummata ootti baarakallahu fiikum na ulfaadha nuti akka ummata ootti rakkoon nuti walirraa qabnu maali yoo ormi waa wahii hojjate harka dhoynaaf wayta namni keenya waa hojjatu maaliif miila jalaa dhoyna yoo namni tokko namni kee qabaate akka ati qabaattu maa wallaalte yoo irraallee fayyadamu baatte maqaa seenaa fi saba kee takkin ol fuudhumaa wallaalte homa feete hojjattee wati fiddi miidiyaa kana gubbatti wal arrabsee wal foggorii achii wal qubatti walitti laatee wal xiqqeessu malee tarii gabrummaan harka nu keessaa qabaatetti fardi hidharra ture gaafa dhaaba hillee gaafa irraa hiikanillee jedhan achuma dhaabataa jedhan moo guddisan mana keessaa nu bade moo abaarsa wahii qabna ka waliin ta'inaa wal dhayaa godinaan lagaan naannoodhaan garee wahiitii waldaa wahiitiin ijaaramaa daaraa wal godhaa wal caccabsaa wal burkuteessaa jedhan baali lafaa ka'ee fakkeenya jimmaan arrabsi maal argata jimma lafaa ka'ee arsii arrabsi maal argata harargeen lafaa ka'ee walloon arrabsi maal argata ummanni kun foon akka tokkooti hidda tokko akkamitti deebi'ee namni harka ofii qaama ofii nyaata namni akkamitti deebi'ee qaama ofii nyaata akkatti bareedanii dhagarree gaafa ol bira dhaabbattanii dhukkubsataa keessa yaalattanii osoo gandaa waliin qoodni miidiyaa kana gubbatti baatanii deeggarsa walii gootanii kaboo himimmaan irraa hixanii ka daar itti ufiftanii ka beela hinyaachifanii qubsitan akkatti bareedan garri gaafasan maaltu bareedina san deebi'ee isin dhoogammoo kanaaf of qabuu fi wal qabuu haa barru namni yoo of qabe kibriita itti aanu yoo asitti of qabe namni ibidda qoraan tokkotti ibidda dhaamsuuni qoraanuma itti dabaluu dhaburraa jalqabaa jetti Oromoon ibidda dhaamsuun yoo fitnaa wahii ka'aatti ittiin dabalamin dhiisi atillee qoraan tokkoon bobeessita kophaa kee waan ta'eef kanaaf guyyoota kana keessa ummata keenya kabajamaa ulfaadhaa galatooma warri gastii fi artan ulfaadhaa galatooma nama tokko baraanatti bilbilaa jira sababa san sagaleen adda ciccitaa jira yoo isin biratti sagaleen ka ciccitaa jiraatu ta'e guyyoota kana keessa guyyaa rabbi si milkeessu hin beektu rakkoo hedduutu jira ibiddi jireenya mana keessaa fi garaa kee keessaa ol si gubaa akka nama ijaarrattee waa lafaan qabdu bultii ijaarrattee lafaan qabdu akka nama waa walitti kuufattee lafaan qabdu barattee beekumsa mataan qabdu maquma qofaan jirtaa beezikaala filtarii qilqilleeffatuu fi uffata hidha uffataniituma bakka bashannana dhaqanii suuraa ka'u viidiyoo ka'uu fi bakkuma mana wahii jala dhaabatanii ka'uu malee maaltu akka jiru hin beektu jireenya akkanatti bitaa mirgaan siyyuuse kana akka rabbi sirraa cal'isiisu tartiiba jireenyaa rabbi si deebisu guyyoota kana keessa mee halkan gizee tokko ka'i yaa rabbi jedhi rabbi yaa rabbi ni beekta ilaahii kiyya akkan si malee hin qabne rabbiin an qabu si qofa laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin harkuma kiyyaan of miidhee of dhahe yakka kiyya naa araarami jedhi rabbiin jiruu kiyya sinna fide addunyaa tana si malee yoo markaba kee yaabbatan malee galaanni fitna nama nyaata markaba keetirra nakaa hadhu jedhi rabbiin yoo rahmata keetiin haada rahmata keetii ganna dhiifte malee qileen kun na nyaata jedhiin barri bara fitnaatii iimaanaan ganna dhaabichi kaala iimaanaatiin barri bara bubbeen fitnaa bitaa mirgatti ol nama harguftu haxirii keetiin tika keetiin na tiksa jedhiin jiruuti yallee fuuldura kiyyallee kadabrellee addunyaa har'aallee akiraa borillee sitti kennee libsuu ijaa takka ofitti nangatiin malee jedhiin rabbiin qabadhee karaa kee lamuu gad hin dhiisu dhugaatii bishaanii caala salaatanaa laaffisi lafee fi foon kiyyaan dhiiga qur'aana walitti namaki sunnaa nabiyyi kiyyaa faayaa fi taaja
ألفنا في شرفك يناقض جدي ربي والله وبالله أقر اللي أجيني اللي مرام اللي بيكمل اللي نمني ربي انكدأت تكا سلبتين بيكو تكا انت لاتو يا ربي يعني نأجيس اسيما الملك سجدتو على مؤذن الله أكبر جدي أذان باسي قدت ربي كأنه جوابك وان ديبي انت لا تكافتني يا نكسس جنك اسون ايسا سرادك جنان سجودك يسا نراكو في جدين وانا من آفي في سجادة سنرد تأرق فتو في الراقد دي حرقفتو سمت بيك عشر ذي الهجة ويوتا كرنان ذو الهجة ليلة القدر رمضان كيس سجرتي قيوتا كرنان رما قروا هل كان اسم بيكم قروا قيان أرفا كرنان أشهر ذي الهجة كيس سجرتي قيان اسمون بيكم قيا ربي أمة محمد هندا أرارم ور كيس إساك أنا بني أن ست أفكن جدين هندا ربي أرارمو عرفان دفاشرة قيا أرفا قيا قبروني ربي إبدا جهنم ربي لسومن قيا نمني وان أركدته هندا تك ربي راقورة تفرطو قيا نمجل بفتي أكسلفني دور عبد الله مبارك سبب ما أسياك يا أمتك أنا هنهم جسني نالي أرارمي جرك نالي أرارمي جرو قويا أرفا سنت الفجر وصما فيديو تيك توكي أكن أولهاتو قويت فيديو دب سد دب أفر فيديو كم تقولالتو كبيكم ستكم تسندبل إيمانتكم السندبل من دات إبريكي في سنجل لوك إما أسي نمني أوليتو كانك والأريء كانك أسي والتمو كان أسي والأفوف كأسي والأربس كأسي شبسو كأسي غنغلتو كان هند أولهاتي الرب فيديو كان أولغورتي لوك إنكم متاغنا كيسا قسيا الربا وصو كان غورا غورتو هرمي سينكوتا الربا كاتو صوف جوم آفي لوك إيفولا رانيكاتين كانت لي يوم متان هما تسقبي أرغتا يوم متان هما تسقبي أرغتا ما سآتي وينغو نتيكم اللي تهو جارسون ما تاو تيك توك فيديو اللي قد يوف مسجد سينو خطبة كيست فيديو لا كونكولاتا كيست فيديو لا تيكو قرآن أنا قرتنا مركات تيرو أما قرآن كتاب موي إسادو بيزون أركتو دقيق أشان أبسيتها إيس دقيفتو نند موبايلك آتا كيسي باسي قرآن قرآن إيقالي صدركا كانتي تورتور سمو دقائي سمو دقائي بوكاي غير أنا ما أعرفه أنا ما تكيس يولا لا قلت أتلم بودا أعرف ساكت هاتو بيت أنا ما أعرفه كناف نمني أفبرو كبنمني إيش ديما جرا جرام ديما جرا بكم أرجنت اللي تو كتيشة بكم سينا هندت أكسرة رق هندر دتو أكتيشة مدى هندر تاو أتي أمة نبي محمد وجنا إساتي بر كناف أمتا كينيا ألفات دقلتهما وانا دقيفتنيف قرصا لايبي قفلالي لايفي التندبال لجرينيت ربي نهاركان قديني إن شاء الله حقاقو يا عيداتي قلقلهن دا تمساسا لايبي كان رتكا والأقارو تاء فيس تيك توكين كي يلي جدو كان كوان أقورا إركاني جروبي تقول ما نرد ولا جرت إمبيكو يروتو كوا ياوي تتكون دابما أكنا ما دروس قالني سا نما دبا كم تقول الله بيرجسي أفانشو قالني سقالني سا نما تقول ما دقي سوق فن حركاته سنيف بلبل سابنو في من أو ويسو يبدجل أفوف وانجد أم سنيف يبدجل تقو إيش سنين دفه يا رب إنك نفيد إن شاء الله سينا حجي قدا دري راكبه هذا قدا كينياتي موتوتي إسلاما خلفاء الراشدين الراكبه هذا موتم أبا جفارتي حجين أكم كيس كتوري سينا بل أكن ولين إلى لطاء وروني لايكي شيري أكسوما جيفتي غرغرانا كنوران تستنين على جيفتا ترتن شوف كيس متى كيسنين رحمني ربي سنتها دنقلقو بول ركو كيس ربي سنها باسو
bakka dhaquuf yaaddan sanii rabbi walitti isin haa baasu. Waggaa dhufu ka wanni hundi isin irraa jijjiiramte ka garaan keessan fayyee garaa raahatti bahe rabbi isin haa taasisu. Tartiiba jireenyaa keessa rabbi isin haa kaa'u. Nama of bira taree ilma namaatiif jiraatu addunyaa tanaaf jiraatu. Seenaa bareedduu addunyaa tanarra kaa'ee dabalu rabbi isin haa taasisu. Gubata garaa keessanii san qabbana rahmata isaatiin rabbi isin haa qabbaneessu. Jaalalaa fi jannata ofii rabbi isin haa kennu. Shiraa fi sharri isinitti xaxamaa jiru hunda rabbi abbicha deebise isinirraa haa lafan dhahu. Shira sharrii jinnii fi insi illee hunda isaatu rabbiin rasaas ofiitti rukutee daara isaa haa godhu. Boolla isinii qotame hunda ka ittiin ol kortan rabbi isin haa taasisu, ka ittiin ol baatan, ka itti kuftanii miti. Nama namaaf jiraatu, biyyaaf jiraatu, lafeef jiraatu, biyya ummata isaatiif jiraatu rabbi isin haa taasisu. Nama gurguramaa bakka dadda sharafamaa lafaa fi lafeen deemu rabbi isin hin taasisinii. Nu ulfaadha galatoomaa isin jaalladhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.